Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarri kuni barattoota masjida Fathii kan magaalaa Akkoo bakka madrasaan guddicha Al-Furqaan itti ijaaramuu deemu. Masjidni Fathiidha bakka madrasaa guddaadhaaf hawaasa magaalaa Akkoo fayyadu. Masjida hundarraa akka aanaatti bakka hifdhii Qur'aanaa, bakka fiqhiin, bakka aqiidaan, bakka siiraan irraa baratamu markaza guddaa gadhaabnaa jechuudhaafi hawwii guddaa qaban. Hawwii qabaachuu qofa osoo hin taane lafas guddaa qaban kan jarri barbaadaa jiran lafa kanarratti namoota lafa kana misoomsan irratti markaza guddaa dhaabbata hifdhii Qur'aanaa, dhaabbata barumsaa irratti gadhaabu nama kana barbaadaa jirani. Hawaasni, koreen, imaamman, du'aatonni magaalaa kanaa hundi isaanii as jirani. Akkuma argitan kana isaan irraa yaada tokko tokko ni fudhanna insha Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarara ruftan? Masjida Ibnu Abbas irraan dhufe masjida guddicha magaalaa Akkoo irraa. Hayyee. Tole maaliif dhuftan? Wanni nu dhufnee fi waa'ee madrasaan keenya yeroo dheeraadhaaf lafti isaa qabamee jiruuf asirratti argamne yeroo dheeraadhaaf waggaa fageesseera erga jammarame milkaa'uu hin dandeenye giidoo dhadhamnee hanqina maallaqaatiin iddee kana qaqqabee taa'aa jira. Amma immoo masgiinnis baay'inaan guddateera, ijoolleen keenyas baay'inaan qara'aa jirti waan ta'eedhaaf sheekoliis baay'inaan qabnaa ijaarrachuudhaaf immoo humna dhabnee waan jirruuf bakka jiru hundatti ummanni muslimaa akka itti nu gargaaru ergaas nu dabarsitanii galatoomaa isiniin jedha. Kanaaf isa kanarratti akka nu gargaartanu isiniin jenna. Baay'ee doodat hafee jira magaalaan keenya kuni. Magaalaan biraa dhaabbatee jira. Keenyammoo erga jammaree tureera magaalaa kan biraa fuuldureeyyuu jammaree kan booda ka'ee milkaa'etu jira. Kanaaf hanqina maallaqaatiin yeroo kana geenye ammas immoo yoo rabbi aalal khayrii nuu buuse jedhee hin jammarannaa hin ijaarranna waan jedhamuudhaaf asirratti argamne isin immoo rabbi isin gammachiisu adda dhuftanii nu hubachuudhaaf gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Rabbiin isin galateeffatu jedha. Galatooma. Sarara ruftan? Masjida Fathiirraa dhufe. Masjida Fathiirraa. Asuma kan masjida kanaati jechuudha. Tole maal jettan waa'ee masjida Fathii? Waa'ee masjida Fathii egaa waggaa dheeraa asirratti taa'aa jirra. Ijaarsarras jammarree waa'ee markaza kanaa asirratti dhaabuudhaafis waggaa dheeraa waan dubbataa jirruuf akka rabbiin ittiin nu milkeessu deeggarsa isin irra barbaadna jedheeti akka kan kootti. Hayyee galatoomaa. Waalaikumsalam warahmatullah. Masjida kamirraa dhuftan? Masjida Rahmaa irraa dhufe. Masjida Rahmaa irraa. Eenyu isiniin jedhan? Daliil Sheekh Sharaf. Daliil Sheekh Sharaf. Hayyee maaliif dhuftan? Dhimmi asirratti dhufee fi gammachuudhuma qabnu ibsachuudhaafi nuti asirratti lafa kana bitannee mulkii masjida kanaa taasifnee lafa madrasaa taasifnee jirra. Ijoollee baratanus hin qabna. Nama nu barsiisus hin qabna. Hawwiin nu qabnu madrasaadhuma ijaarrachuudha jennee giidoo dhabnee namas dhabnee harcaanee jirru ibsachuu barbaannee lasin argannu gammachuudhaan gara keessanitti dhufne. Ammas taanaan deeggartee wanti nuti hin gaafannu akkamitti madrasaan kan keenya kuni nu milkaa'uu danda'a. Lafa hin qabna, nama hin qabna, qabeenya hin qabnu mul'ataara. Ijoolleen akkanatti jiran kun ituma baratanu haalli mijaan waan hin jirreef gara keessaniin immoo hamma rabbi isin dandeesseen haala nu mijeessaa waan jedhu gammanne gara kanatti dhufne. Hayyee galatoomaa. Waalaikumsalam. Eessarraa dhuftan? Masjida Tawbaa irraa. Masjida Tawbaa. Tole maaliif dhuftan? Waa'ee markaza Al-Furqaan kanaa Al-Furqaan. uummataa wajjin marii goonettanii asitti argamtanii? Tole maal jettarree amma? Wanti jechuu barbaadu markaza kana ijaarrachuudhaaf waggaa baay'ee lafa kanas lafa guddaa qabna. Itti taa'aa turre humna dhabne waan ta'eef kanaaf inshaallah rabbi jedhee gara fuulduraatti alal khayriin uummanni muslimaa nu gargaaree markasni kun nu ijaarame ijoolleen keenya nama matrii magaalaa kana ta'es warri immoo naannoo magaalaa kana jirus akka itti fayyadamu jechuun barbaada. Ayyee galatooma. Sheekh salaamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. eenyu isiniin jedhan إسماعيل بارشاد نجلا imaama masjida eessaati يا مسجد التوبات. maaliif dhuftan أسرتي كان أرقمي في سبب مدرسة الفرقان والقبسيسي تريوان كان الرتي قرم تكون أكا بريسا مدرسة الفرقان تسكني وامودا أكاسم أكا مجلسات بريسات كان ينجرو كان كرا لما ننفي كان في إن شاء الله تري وننا سرتي دبتشو بربادو madrasaan keenya kun hanqina guddaa qaba tarii carraan lafa qabaachuu bal'aa qaba waan ta'eef hanqina nuti qabnu immoo dandeettii waan kana irratti assasuuti waan ta'eef obboloowwan keenya biyya lafaa kanarra jiran warri rabbiin ammallee amantaadhaan tokko nu taasise akka waan kana nu bira dhaabbatanii seenaa nuuf hojjettanu rabbi birattis immoo galata guddaa qaba waan ta'eef ilma namaa kanas immoo akka rabbiin sababa keessaniin dukkana keessaa nuuf baasu dhalooti kun akka sababa kana dukkana keessaa nuuf bahu waamicha asumaan isinii gochuudhaan barbaada jechuudha. hayyee galatooma rahmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. maaliif asitti argamtan Hatta kan asitti argamnee fi isinis akka carraa rabbi isin nuuf fidee asitti dhuftanii nu waraabuu keenyaaf rakkoo keenya nu baruudhaaf baay'ee kan isin galateeffannudha. Rabbis isin galateeffatu. Asirratti lafa kana qabna markaza ijaaruu jennee yookaan immoo madarsaa quraanaa irratti banuudha jennee kan giidoon keenya hanqateennaan alal kaydii wayiitti nu argamaa laata waan jedhamu yaada jechuudha. Kanaaf isa kana gara kanaan uummanni kun lafa kana qabaa itti fayyadamaa ture. Mulkii uummata magaalaa kanaatti kan uummata musliimaa ta'e. Kanaaf alal kaydiin akka dhufee irratti nu ijaaru ergaa karaa miidiyaa kanaatiin nu dabarsitanii yeroo gabaabaa keessatti yoo rabbiin nu milkeessee jedhee akka itti fayyadamnu jechuu barbaanneeti. hayyee galatooma isinoo eenyu jedhamtan Muhammad Zain Khairuddin masjida kamirraa masjida Ibn Abbas guddicha magaalaa koo keessatti argamu tole maaliif dhuftan imma madrasaa asirratti jalqabsiifamuudhaaf waggaa dheeraa taa'abamaa ture bakka ga'uu dadhabee jira haalli immoo keessa jiramu haala namas teessisuu miti dukkana keessa wallaalumsi dukkana keessa dukkanni asirraa kaasee gama tanaan naman ga'u wallaalumsis immoo fakkeenyaaf biyya hunda dhukkubatti ta'a waan ta'eef kanaaf akka madrasaan kun asirratti ijaaramee ijoolleen keenya dhalli dubbatulus dukkana keessaa bahee akka ifni asirratti dhaabbatu hawwii qabnuuf asirratti ba'an. hayyee galatooma namoonni asirratti argitan kun koree madrasaa guddicha magaalaa akkoo fuulduraaf kolleejjii ta'a jedhamee yaadamaa jiru koree madrasaa Al-Furqaan kan fuulduratti alal khayriin namni bakka kanatti misooma guddaa kan magaalaa akkoo miidhagsu kan aanatti beeksisu kan hawaasa ummaticha aanaa kana keessatti argamu wallaala keessaa baasu simatuudhaaf ol ka'eedha koreen kuni lafa guddaa qabnaa eenyutu irratti misoomsee ummata islaamaa biyya kana keessa jiru ammas ummata islaamaa naannoo aanaa kanaa jiru fakkeenyaaf akka aanaa Qarsaa Limmuu Cooraa Botor Naaddaafa Sokorruufaa dabalatee eenyutu wallaala keessaa dhufee baasan wajjinii irratti hirmaatuudhaan jedhanii koreen kuni eegaa hundeeffamee turee jira. Masjida Tawfiq irraa dhufee barsiisaan koo Sheekh Sultaan maqaan koo Ismaa'il Amin. Marhaba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. مدرسة جاراتكم ما في قمتاني بفاف بيا ولنكونو مدرسة كرحماني مدرسة جاراتكم ما في قمتاني بفاف بيا ولنكونو مدرسة كرحماني
madrasaan keenya kunumaan qabu iyyeessa yaa addunyaan gartaa kunoo ni dhageessa wamaa tokkollee qabnu yaa ummataa ni dhageessa mee rabbumaaf nu gargaara hanga dandeessanuuni nu agarsiis nasrii diinii. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.